ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ቢስሚላህ ማሻአላህ ቢስሚላህ ባረከላህ ቢስሚላህ ማሻአላህ ቢስሚላህ ባረከላህ መብሩክ fakkaatu. Naanaaninni. Namicha beektaa baadiyyaadhaa ilmaan kana ammuma amma dhaltii jaartiin isaatu sii galee numa dhaltii isaa harka qalleessa baadiyyaa keessa jiraata sii galee gaafa kaan fuudhee jaartii isaatu doktara bira geesse. Yaa doktara jeen doktara eksteeshina baadiyyaa kana geesse sii galee warri baadiyyaa kun bara akkasitti meeshaa gahaa tanan qaban sii galee rifaruma namaa kataba yoo dubbiin jabaatteesi. Jaartii tiyya tana yaa'oo doktara akkan dhalle naa godhi jee yaa'e. Maali yoo nagaya mennaan akkanaati jaartiin tiyya sun ani wajjin gachiifnaan kun garuma godhatte wajji gachiifnaan garuma godhatte rakkanne doktor nu furaa jeen. Kiniinaaf yoo haalimillee naatti kannaa jeen. Doktortichi gisee sanis waan meeshaa hedduun qabneef akka carraa ta'e doktorri gisee sanii wanni inni qabu kondooma qaba sii gale meeshaa biraan qabu. Akkaataa itti fayyadamaniif itti himeeti kannee fi gadhiise doktorri. Haaya jeeti doktorticha biraa fudhatee kutu gurbaan baadiyyaa kun ge'umsa guddaa akkasiin qabu beektaa manni baadiyyaa kun. Gaafa kaan jaartiin garaa godhatte aareen mancaasaa mataarra kaayyatee jaartii harka qabee humna taphataa jee dhaqeef doktortichaaf. Maali gaa doktor jeen maal taateenna odoo jaartiin hin dhaltu naan jetteeti kasi meeshaan akkanni ta'e akkasitti kun gara qabdii jeen. Ati waan hin ansakanne sun ittiin fayyadamtu jee maali koondoomi ittiin fayyadamneenna. Yoomiin takkaatu doktor firraa baase jeen ammuma afaanii sun hin giseen ficcaanii gattaa firraa mure malee. Takkaatu firraa baase. Akkasitti doktorri dhugaa keetii dhaabbatii qaba. Sirri jetaati. Badii nuuf fudhata. Nyaadhu jedhiin jetti takka. Bohaartanii warra yeroo ilmaa keenya kana isin bohaarsi dhaabatu. Tokkollee bara qonnaa godhee bara maal godhee fakkaate mana yaalaa dhaqanii innillee dhukkubsataa fi illee dhukkubsatti mana yaalaa dhaqan. Mana yaalaa dhaqanii akka garaa nafuun barbaadu yaa doktor jedheen jedhani. Akkanatti egaa akka garaa nafuun barbaanne jedhee isiidhaafis kiniinii ulfa dhoogu kenneefi isaafillee kiniinii dhibee isaa kenneefi. Karama kana osoo deemani kiniinii kana wal keessa laaqani. Inni takka lama sadi jedhe dhibeen maaf narraachi deemuu dhibeedhaatu maqaa isii ulfa dhoogu. Wal keessa naqatanii deemanii. Isiin kan isaa liqimsaa turte inni kan isii liqimsaa ture. Wayyaa rabbi uummata keenya kana bara waanuma keessaas bahan bara irra guddaa taarika dhugaatii waan ofi. Biyyaan eessa jirti? Uummata kiyya burjaajeessitee waan hojii eessa jirti nyaanina soqaalani. Sadii miti gaaf tokko kan rabbiin nu dhiifne naamma waan taarika sirrii hagoone. Biyya teenya tana baraataan hedduu jira beektaa magaalaa keessa. Gurbaa fattaala tokko jira kiniinni kun kotorobaandiin seena.
Aye. Kini nama kaso. Wallahi jo warri YouTuber ati dalaga beta faranji itti dalati prank itti godhan kan dubartiitti jira kan dhiiraatti jira. Gurbaa kun kotorbaandiin fidaa kiniina kana durriyyee magaalaa keessaati kan dhiiraa kana kan fadhii nama kaabsanuu kan laayif. Koomenti takka waan jettu lalte. Sassaabee si deeffachuu dha ofirraa eegi. Arafaatee si deeffachuu dha. Kaanu deeffadhee rabba hirribaa ka'u. Amaruu dhaqqabachuu isaati jiru. Sassaabee si deeffachuu dha ofirraa eegi. Garuu kana dura waldaan boguma ol loltanii hirribaa dhabde amma nasannaa jiru. Amma rabnetti. Sari maal godha beeta barataa magaalaa keessa jiru kanatti dhaqeeti fedhiin mataati jee kan dhaaf beeta namni barataa biyyatee jaawuris baadiuma noormaalaa ijoollee kaaniyoonaa guurtu kiniina mataati jee kan dhaaf cinqii dhibbata san kaaye barataa hedduu magaalaa keessa way waan namicha sirbata godhe Tokkollee akkasitti bara abbaa nyaachise jedhanii bar. Tajaajilni immoo naa kenname jennaan. Hunda xarapheessaa gubbaa fudhadhu jedheen jedhani. Baankii achi ka'ee fuudheeti. Kiniini tana. Ayyaam bineelda baratti. Jeloo godhee ta'e. Gisee achi jaartii nama haati. Haati isaa jaartii jedhan haati mucaa akka nama guddaadha. Jaartii na jarjarsee jenna. Maal ta'e lana fiici fayyaa qaba akka galgala nu jarjarse. Ini galmaa jiru. Taatan sila jaarsa na galgala keessa nu jarjarsitan jenna. Kayi kana jarjarsaa nu jarjarsaa jira. Kont. Ya Rabbi. Wata durharamu. Yaada wal bira jiraatu dhamma. Kiu jechuun amma kaa'ee hore. Yaa waan ofiitoo. Deemnesh. Danaanesh. Garaan namichaate garaan lafa garagalee barquu qaanatti ta'e haa ta'u garagalee taa'ee kun. Kolfii taabbaatu. Addunyaan hin guutamtu silaa. Hojii keenya hadhuu haadha faati jedhee. Amma rikardii kana sharatanii amma. Waan ammaa haasofte kan hundaa si gabbuu ilama roobsooke. Alhamdulillah barani finar kurro guddaa namaa sheer dhabbuudha malee rakkoonlee ergaa olan keessaan. Mee kadheen gadda jaarsummaa ta'u sirriirraa qofa ofiiruma jettisan fidanii sirra hidhame. Kame? Qabna dhugaa. Dhufti keenya lubbuun keenya nagaadha. Baga rabbiin sin baase hundisillee goddanyoota keetillee hunda keessa. Haaraan irra korabbiin nu baase biildingii san irra bar nama xiqqeetu jira sitti fakkaate bar nama xiqqaa miti bar biildingii san olmas ta'uu akkam xiqqaate bar nama 15 oltu biildingii san irra jira bar. Rabbi xinnaa fi xinnaa. Hunda ibiddatu keessan ka'e. Yaa ibidda kee nama xiqqaa jira sitti fakkaate daa'ima jira jaarsa Homu jira. homaan taane ka. Laala homaan taane waaqni biyya baase lakka akkuma biyyaa fidetti rabbi. Laabbaani Galmi akkam of jirta nagaa keetti nagaasiifaa ta'u. Ibis haa ta'u lubbuu akkam jirta nagaa irra waaqayyo galatu. Galata guddaa waaqayyo Waan beekaa namni sirriitti takasaruu. yaa rabbi galata Azuun galatu baane. shishii wanti hundiyyuu hin darba. Abshir. Jireenyi Baga baata ishee lubbuu amshira yaadini dunyaan balaa yagutuudhaati bahuu waan Baatti guddoodhaan yaaddamin ishee abshir of hin dhibbisin. Ara no dubbe. Ganni baga waaqayyo si hambisee. Aaminaadha. Ganni nagaan siifaa ta'u akkam Nagaadha akkam fayyaadha. nagaa baga waaqayyo gooftaan si baasee baga si oolchee
Wasaappiin sagalee si kaa'in ture garuu naaf hin deebifne baga gooftaan si oolchee boo'ini waan godheef isatu beeka. Waan nama waaqayyo jaallatu qorumsitti baay'atan siin jedha shilubbu. Yaa jimmitti kootu gali lubbu. Araan qormaanni gaariidha bara waaqayyo nama jaala. Inni guddaa lubbu waan otoo tokkoon keenya otoo ijoolleen achirra jirru sun waa taate otoo ijoolleen ibiddi mana isaaniitti keessuun odoo waa ta'anii otoo warroota biilliingii sanarra jiran keessa namni tokko waa ta'e otoo nutumtuu waa taane idmee likkii kan garaa keessa nama badni nama gaddisiisu malee isa kee rakkoon tokko hin jiru inni biraa. Ayyee kanaafuu hin gaddiini waan godheef isa beekaa jabaadhu waaqayyo si haa eegu. Shigiftuu nama galfadhu. Ciao. Sinin galcha hunda keessanuu dabaree dhangaa. Nama galchaa sanan tormu. Shilubbuuti yaa fayyaa nagaa ta'e abshirishuu fayyaa deemii nama galfadhu nagannaa ture shira bisifanaa ta'u. Amiin ulfaadha amma tokko ulfaadha oromootiin fayyaa nagaa ta'e. Nagaa ta'e dhoko. Annaa ganni koo dhugaa keessi ajabeessu lamaananyaaumi nama mudata yeroo tokko kanaaf immoo wati jabaaddu ittiin qabamanii siin jechuu jaalladha. Wanti hundumtuu immoo egaa nama mudachuun isaa dirqama waan ta'eef. Yaa Freekiya inni guddaa fayyaa ta'udha. Ilaas kan guddaan fayyaa ta'udha. Waaqayyo baga siinii si hambisee fayyaa si baase. Fedda walaa jira. Amiin haadha ko amiin. Amiin buchee ko amiin. Ulfaadhu. Bagara biseenaa bagara baate sinura. Amiin ho'isas. Abshiree dhiphatini. Ummata ko ilaala inni guddaan maal tokko ta'e beektu yeroo tokko ani baay'ee biyya kana dhufee waggaa ji'a sadaffaa keessan jira kun ji'a sadaffaa kana qormaan irraa dhaabatee hin beeku maaliif akka ta'e hin beeku asiin hojjame asiin gaarummaadhaaf yookaan fuulleen kiyya ifa ta'uu danda'a rakkoo miti akka amantaa keessaniitiin bicha waaqayyo kadha waaqayyo si haa milkeessu jaa dhugaa rabbi chaalenjii baay'ee Rabbi si haa milkeessu. Namni qoramu malee bakka wayiin ga'u qabda. Namni qoramee bakka wayii gaasii galee akkuma sitti tolee akka kolfiteetti osoo hin ta'in namni gaddee boo'ee bakka yaade san ga'a. Kanaafuu rabbi si wajjinaa jiraatu abshirii of hin dhibbisiin si godhatu. Abshir taale. inni guddaan saniidha. Tole nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baga oolte gannii koo ooluun waan guddaadha waan ta'eef baga oolte obsi qoramanii bo'uu fida. Qoramanii bo'uun immoo abdii fida, ulfina fida waan ta'eef iyyuu ulfina guddaatu fuula kee dura jira. Kanaafidha waan ta'eef obsi. Kakuu baay'ee qabaachuu dandeessa. Haa ta'u iyyuu malee kakuu kee sana bira hanga keessutti qormaanni baay'een jiraachuu danda'a. Obsi ooluun waan guddaadha waan ta'eef baga oolte uummanni keessi duukaa jira waan hundumaanii baga oolte baqa ooluun waan guddaadha. Fooniif lubbuu kee inni wal keessatti eege waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Jabaadhu si duukaa jirra eebbifame. Baga oolte obboleettii koo. Inni tolee nama biraa galfadhu bareedu koo. Ulfaadhaadha. waaqayyo abshir gannii kiyya dumbushuu isheeti yaa isheen sin kaffayin qoramuu waan jiru waaqayyo nama jaalatu qorama abshir dumbushuu isheeti yan kaffayimin waaqayyo si haa eegu abshir dumbushuu isheeti kaffayimin waaqayyo si haa eegu Wali. Rabbi si oolchee yoon barreessee fi maaltu mana kan nage. Sagaleen hin jiru. Sagaleen keenya jiru. Akkasii fa'aa baay'ee akkam nagaadha. Nagaa jirtu akkam jirtan fayyaadha. Ganii baga waaqayyo gooftaan si baase hunduma caaladhaayyuu. Nama namaa hunda dursa lubbuudha. Qorumsi gaarummaadhaaf. Ani dukkana osoo hin bareedin hafu kan bareesime dukkana. Hundumtuu guyyaa eeggata. Gini hunda caalaa obsaa fi waaqayyo jajjabina siifaa kennu ishee bobbootii. Waaqa gooftaan galanna isaaf haa ta'u. Kan kana keessa si baase burus abdiin kee isuma.
كني جبال سنكفين واقعي وان ستبدتو فيتا maatiin keenya waan nutti abdatu fatakkaan naa godhe jedhe ilmoo ofiitu adda baasee beektaa maatii ijoollee keenya baay'ee keessaa nama tokko filataadhaaf abbaa kee mukaan waaqa dhiisi waaqayyos immoo waan si jaallatuuf jireenya kee fuulduraa qorumsi kun bira dabartee nama biraatiif barumsa ta'a nama rakkateef anu akkana keessan darbe jette namoota rakkate seenaa kee kanaan jajjabeechita burkan hunda dabarte ishee jabaat akka garaan nama godhen ta'an hunda isaatu waaqayyo si wajjin jiraateen qulqulleettee dubree maariyamii kitaaba seenaa keetti si haa jajjabeessitu ishee atuu jajjabduudha gisee tokko tokko garuu beektaa osuma beekan irra nama dha'a jabaadhu qorumsi gaarummaa fi wanta bilchaate yoo nyaatani mi'a dheedhii yoo nyaatan garaa nama dhukkubsa qorumsi immoo gaarummaa fi bilchina irraa argattu waa hunda adda baafatta jabaadhu waan na dhuunfuu keeti lubbuuti. Galatoo maamni keessan boona Gani, Obboleetti yaadini waan kamiif Oromoon si cinaa jirti.